Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota amantaa Ortodoksii hundumti keessanuu baga ayyaana keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam du'aa ka'uu isheetiin baga geessan. Egaa ayyaana kana ilaalchisee barumsa nuti barannu Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30 isa jirudha. Yaa Maariyaam in sodaatini Waaqayyo biraa ayyaana argattee jirta jedha. Jecha kana kan dubbate ergamaa qulqulluu Gabri'eelidha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama jaalachuurraa kan ka'e egaa ilmi namaa gaafa garbummaa Daabiloos jala turetti Waaqayyoon Yesuus Kiristoosin hunduma fayyisuudhaaf jecha haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee isheerraa gaafa dhalatu yaa Maariyaam in sodaatini Waaqayyo biraa ayyaana argattee jirta jedhee ergamaan qulqulluu Gabri'eel misraachoo itti meera. Egaa haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Ortodoksii biratti kabaja guddaa qabdi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin kabajaan ergamootaan marfamuudhaan lafa isheen jirtutti dhaqee yaa haadho koo dadhabbii addunyaa kanarraa akka ati boqottu sitti muuf dhufe gaafa jedhuun egaa haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamin yaa ilma koo egaa garaatti si baadhee ji'a 9 gadaamessa kootti si baadhee akkasuma harma koo si hoosisee egaa samii fi laftis kan murteessuu hin dandeenye ani garaa kootti murteesse jettee kun akkamitti duuti na barbaachisa jechuudhaan ilma ishee gaafatte. Egaa ilmi isheetis ergamoota isaa erguudhaan lafa lubbuun cubbuu itti dalagde lubbuun baay'een Si'oolii keessatti yeroo rakkatu egaa haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam daawwachiisanii jechuudha. Lubbuun kun hundu lubbuun Si'oolii keessa jiran kun hundumtu yeroo ati boqattee sababbii boqonnaa keetiin lubbuun kun as Si'oolii kana keessaa ni ba'a jedhee ergamaan Waaqayyoo yeroo dhageessisu haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamin akkas taanaan si'a tokko miti si'a torbaayyuu nan boqadha jechuudhaan waada kana galte jechuudha. Egaa haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam haadha garraamii, haadha jaalalaa, yeroo hundumaa rakkina namaaf kan hirmaattu, yeroo hundumaa ilma isheetirraa araarsummaa fi kadhannaa isheetiin kan nu yaadattudha. Kanaafidha nuti sarara kan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamin kabajnu. Egaa yeroo kana erga haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam waggaa 64tti lafa kanarraa gaafa boqottee jettu duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin egaa ishee awwaaluudhaaf awwaalcha ishee deemuudhaaf gara Geetsemaanii fudhatanii gaafa deemanitti yeroo kanatti immoo warroonni inaaffaadhaan guutaman Yihuudoonni inaaffaadhaan irratti ka'an. Maaliif irratti ka'anii? Egaa ilmi ishee fannifamee erga fannoo irra tureedha du'ee booda dawwaala mo'ee du'aa kee jedhanii nu barsiisaa turaniiru jedhan. Akkasumas bultii 40 booda gara samiitti ol ba'anii guyyaa 40 booda gara samiitti ol ba'e jedhanii nu barsiisanii namoota baay'ee nu jalaa fudhatanii jiru. Ammas immoo akkuma ilma isheetti ishee kunis du'anii kaati. Kanaaf otoo isaanii awwaalin dursinee reenfa ishee kanarraa fuunee gubuu qabna jedhanii marii jallinaa Yihuudoonni waliin mari'atan. Hubadhaa yaa saba Waaqayyoo. Arralleen ni jira. Namoonni baay'een marii jallinaa wali jala mari'atan hedduutu jira. Kanaafuu egaa Yihuudoonni kuni foon haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamin balleessuudhaaf karoorfatan akkasuma nama humna qabu isaan keessaa filanii teechisanii jechuudha. Foon haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam duuka bu'oota irraa fuudhee isa gubuu danda'u nama humna qabu filanii teechisan. Sanaan booda namni suni humna isaa aangoo godhachuudhaan yeroo duuka bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoosin foon maaramii baatanii gara Geetsemaaniitti yeroo geessan innis siree san qabee gaafa harkaa fuudhuuf ka'u ergamaan Waaqayyoo samiirraa ergamee harka nama sanii kutee jedha. Seefiidhaan yookiin albeedhaan kutee harki isaatis rarra'ee hafe. Yeroo kanattis namni sun dogongora hojjete yakka akka hojjete balleessaa akka balleessee ni baree jedha. Yeroo kanattis haadha Waaqayyoo akka taate Waaqayyoon akka ishee waliin jiru gaafa baru namni suni qalbii jijjiirrate
gaafa qalbii jijjiirratu gaafa hojii isaa kanatti gaabbu hojii hammeenya kanatti akka hojjete gaafa gaabbu haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamin qulqulluu Phexrosin ne jajjeef akka harki isaa iddoo jalqabaatti deebi'u. Yaa Phexros namni kun hojii hojjetetti gaabbee jira harka isaa fayyisiif jettee akkasuma kadhannaadha keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamitti harki nama saniitis iddoo jalqabaatti deebi'eeraaf. Kanaafuu egaa haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam yeroo lolli ka'u yeroo kana duuka boota gidduutti fi Yihuudoota gidduutti lola tuqe yeroo lolli ka'u ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Yohaannis isa wangeelaawii waliin foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kara gannataatti geessanii muka gannataa jalas kaa'an jechuudha. Yeroo kana ji'a 8dha foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gannata keessa kan turte. Yeroo kana duuka boonni akkamitti haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam otoo awwaalcha ishee raawwatiin akkamitti taa'uu dandeenya? Akkamitti haadha keenya otoo awwaaliin taa'uu dandeenya jedhanii Waaqayyo kadhachuudhaaf hagayya tokkorraa ka'anii subaayee galan. Waaqayyo isaanis ni kadhatan. Otoo midhaan tokko nyaatiin soomuudhaaf laguudhaan kadhannaadhaan subaayee bultii tokkorraa hanga 14 gaafa turan Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa isaanii dhaga'ee dhugumatti foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam isaaniif laateera. Bifa kabajaatiin isaanis gaafa 14 yookiin hagayya 14 sirna awwaalcha haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Geetsemaanii geessanii ni taasisan. Yeroo kanattis duuka boota keessaa inni Toomas hin turre. Inni Toomas biyya Hindii wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf iddoo san ture. Kanaaf garuu iddoo san awwaalcha haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irratti hin argamne. Egaa duuka boota 12 keessaa 11 qofaadha. Sirna awwaalcha haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irratti kan hirmaate jechuudha. Yeroo awwaalcha haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam raawwatamu qulqullichi Toomas hin turre. Yeroo kana haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam erga awwaalanii isaan gara manaatti galanii booda akkuma ilma ishee guyyaa 3ffaatti du'aa kaatee yeroo gara samiitti ol baatu gara ilma isheetti yeroo ol baatu egaa qulqullichi Toomasis wangeela barsiisee biyya Hindiirraa duumessa yaabbatee yeroo gara Yerusaalemitti deebi'u isaan samii gubbaarratti walitti dhufanii jechuudha. Haati keenya immoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam du'aa kaatee yeroo gara samiitti ol baatu akkasuma immoo qulqullichi Toomas duumessa yaabbatee samiirra yeroo gara Yerusaalem deemu samii gubbaarratti walitti dhufan. Yeroo kana Toomasiin gaafa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamin argu samiirratti gaafa walitti dhufan duumessa irraa of darbachuuf ka'e. Akkamitti ani du'aa ka'uu keetis hin argine kan ilma keetis hin argine kuni akkamittidha maal cubbuu maaliin dalage jechuudhaan baay'ee aaree ture. Garuu haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Toomas ni tasgabbeessite jechuudha. Du'aa ka'uu koo namni na arge si qofaadha jettee tasgabbeessite. Sanaan booda ragaa akka ta'uuf uffata duuka bu'oonni ittiin gannasan yookiin ittiin kafanan laatteef jechuudha. Kun ragaa siif ta'uu danda'a. Kanaan si amanuu danda'u. Akkan du'aa kee gara ilma kootti akkan ol bee deemii obboleewwan keetitti duuka bu'oota jiranitti hime jetteeni jechuudha. Yeroo kana qulqullichi Toomasis gara Yerusaalem ga'ee jira. Yeroo ga'utti isaanis haadha Yesuus Kiristoos akka awwaalanitti himan. Yeroo kana Toomas akkas jedheen gaafa isaanitti himan kuni ta'uu hin danda'u. Isheen kan boqottee amajjiidha. Awwaalchi immoo akkamitti hagayya ta'uu danda'a? Kun tasumaan ta'u jedheeni beekati isaan qoruudhaaf kana gaafate jechuudha. Yeroo kana isaan maal jedhani? Egaati du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos nama shakkiidha. Ammas immoo ni shakkitaa jedhani. Kanaafuu iddoo itti awwaaltan natti argisiisaa jedheen. Egaa isaanis yeroo kana iddoo itti awwaalan Geetsemaan isa geessan. Yeroo bakka haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam itti awwaalamtu ga'anii gaafa laalan awwaalchi ishee duwwaan gaafa kana duuka bu'oonni baay'een ifatan. Egaa kana hundumaa isinitti mudaaf nan amantan jedheetanii shakkuu fotoo hin taane kana hunduma seena kana isinitti argisiisufani. Isin dhageessisuufan malee yeroo isheen akkuma ilma isheetti du'aa kaatee gara samiitti ol baatu
samii gubbaarratti akka walitti dhufne kunoo uffata isin ittiin gannastan jedhee gaafa itti argisiisu isaanis waaqayyoon ni galateeffatan. Kanaan boodamoo akkamitti Toomas qofti argaa du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam inni qofti akkamitti argaa nuti akkamitti otoon arginafna jechuudhaan waggaa dhufutti hundi isaanii tokko ta'uudhaan hagayya tokkorraa kaanii ammas si'a lammataaf subaayee qabatan. Akkasuma kadhannaadhaan laguudhaan waaqayyoon kadhachuu jalqaba. Waaqayyo isaanittis kadhannaa isaanii ni dhaga'e. Dhugumatti waaqayyoon kadhannaa isaanii dhaga'e. Akkuma isaan fedha isaanitti gaafa 16 kana gaafa guyyaa har'aa kanatti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii luba tokkoffaa ta'ee akkasuma Phexros luba lammaffaa taasisee daaqonni Isxifaanos immoo daaqonni tokkoffaa taasisee sirna galatoo barsiisee foonii fi dhiiga isaa barsiisee hunda isaaniitu haadha keenyaa qulqulleetti dubaroo Maariyaam du'aa ka'uu ishee hunda isaaniitu argisiise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa barumsi keenyaarraa kana fakkaataa kan nu gorsee kan nu barsiisee Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u. Galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf akkasuma galanni haadha isaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamiif galanni fannoo isaatiif haa ta'u. Ameen.